Namaaf gahee waaqayyoo dubbachuun dhufe guyyaarraa gahee namaa fi gahee waaqayyoo dubbachuun dhufe. Ermiyaas raajichaa boqonnaa 33 gubbaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookaas waaqayyo abbaan akkas jedhe maal jedhee na kadhadhu wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye ani sitti nan argisiisa. Gaheen waaqayyoo argisiisuudha. Gaheen namaa kadhachuudha. Namni waaqayyoon hin kadhata yoo ta'e, namni waaqayyoon hin barbaaddata yoo ta'e, namni waaqayyoo gahee isaa ba'uu qaba. Yeroo baay'ee rakkinni keenya inni guddaan gahee keenya ba'uu hin dandeenye. Yeroo baay'ee rakkinni keenya inni guddaan waan waaqayyo nurraa barbaadu, waan hafuurri qulqulluun nurraa barbaadu, waan waaqayyo nurraa eebotu ba'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf faarfataadha yoo taate dubbisuun, ajandaa irratti barreessuun, shaakaluun dirqama keeti. Macaafa qulqulluu dubbisuu qabda. Herraajja yoo taate macaafa qulqulluu dubbistee nootti qabattee sagalee waaqayyoo gooftaa kana lallabuun dirqama keeti. Kanaaf gahee isaa gaafa namni ba'u waaqayyo immoo gahee isaa ba'a. Gahee waaqayyoo beekuun gaheen waaqayyo namoonni baay'een waaqayyo akka gadi bu'ee isaaniif hojjetu barbaadu. Gahee kee gaafa baatu gahee isaa waaqayyo immoo hin ba'a. Abrahaam gahee irraa eegamu ba'e. Abrahaam gahee irraa eegamu ba'e. Maal godhee gahee isaa ba'ee fuula waaqayyoo duratti, yaada waaqayyoo duratti Abrahaam kun waaqayyo sanyii kee keessaa, qomoo kee keessaa, zarii abbaa kee keessaa adda naa ba'ii jedhe. Gaafa Abrahaam adda ba'uu fi waaqayyo gooftaan maccaa Abrahaamiin maal godhee dachaa eebbise. Abrahaam maaliif dhala dhowwatta kan jedhee ol jedheedhuma adeemee miti. Maal godheree gahee isaa ba'eetu haadharraa adda ba'ee, abbaarraa adda ba'ee, firarraa adda ba'ee, hiriyaarraa adda ba'ee, lammiirraa adda ba'eetu gahee isaa ba'e. Lafa waaqayyo isatti argisiise erga dhaabbatee booddee waaqayyoof maal naa gochuuf jirtaa jedhe. Erga gahee isaa ba'ee booddee, erga yaada isaa tumsee booda, erga ajandaa waaqayyoo raawwatee booddee maal argachuufan jiraa jedhe. Waaqayyo ergasii booda maal jedhee Aleezaar yookaan namichi mana kee galaan mana kee sun sin dhaalu jedheen. Aleezaartu na dhaaluuf jedhaa gaafan jedhu sin dhaalu jedheen. Maaliif jedha beektu waaqayyoof gahee isaa raawwateera. Obboleettii koo gahee kee ba'i. Yeroo waaqayyo gahee kee ati baatu waaqayyo immoo gahee isaa ba'a. Gahee namaaf gahee waaqayyoo የእግዚአብሔር ድርሻና የሰው ድርሻ gahee namaaf gahee waaqayyoo waan sirraa eegamu gaafati baatu waaqayyo immoo waan isarraa eegamu raawwata. Sagalee waaqayyoo kana keessatti namni yeroo baay'ee gahee isaa ba'u. Haati manaa gahee ishee ba'uu qabdi. Abbaan manaa gahee isaa ba'uu qaba. Haati manaa akka haadha manaa taate bartee gahee haati manaa tokko irraa raawwachuun ishee malaa yoo raawwatte, abbaan manaa gahee isaa yoo raawwate manni sun fayyaa ta'a. Ijoolleen gahee qabu, jaartiin gahee qabdi, jaarsi gahee qaba, beekaan gahee qaba, wallaalaan gahee qaba. Gahee keenya ba'uudha. Rakkinni inni guddaan biyya lafaa kanarraa gorsaaf akeeka fakkaatee wantoonni nama balleessan ture. Namoota gorsa yaada waaqayyoof hin taane baatan waaqayyo si uumeera hoo, waaqayyo kana godheera, waaqayyo bakkee keenya bareechuurraa dhimma hin qabu, keessa keenya bareechuurraa dhimma qaba. Kanaaf gahee kee ba'eedhaan Ermiyaas waan mana hidhaa keessa jiruuf waaqayyoon irraanfatee taa'aa jira fakkaata. Ergasii booddee waaqayyoo na kadhadhu wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sittan argisa. Gahee namaa. Gaheen waaqayyoo Ermiyaasiin mana hidhaa keessaa baasuudha. Gaheen waaqayyoo raajii godhee muuduudha. Gaheen waaqayyoo gahee iddootti kennuudha. Gaheen waaqayyoo iddoo dhokatanii mul'isuudha. Gaheen waaqayyoo warra kufan lafaa kaasuudha. Gaheen waaqayyoo warra dhokatan mul'isuudha. Gaheen waaqayyoo nama gatii hin qabne tokkoof gatii kennuudha. Gaheen waaqayyoo warra fedha dhabaniif fedha kennuudha. Gaheen waaqayyoo ilma kennuudha. Gaheen Abrahaamiif Saaraa guddisuudha. Saaraan mucaa ilmaa godhatte. Eenyutu Abrahaamiin haati manaa kee mucaa hin hoosisti ittiin jedhee jette seera uumaa boqonnaa 21 keessatti hamma lakkoofsa 7 dubbisaa tokko. Egaa maal jechuudha? Gahee kee ba'i obboleessa koo.
ga'ee keenya ba'uu qabna. Kadhachuun ga'ee namaati, kennuun ga'ee waaqayyooti. Namni ga'ee isaan ba'u yoo ta'e, namni ga'ee isatti kenname sana irratti hojjetu yoo ta'e, kowaariin yeroo kowaarummaa isaa eegee shaakala dhaquu qaba. Lallabaan yeroo isaa eegee biirootti argamuu qaba. Faarfataa yeroo isaa eegee biirootti argamuu qaba. Akkasuma hojjetaan mootummaa sa'aatii isaa kabajee akka galu, namni hojjetaan waaqayyoo tokkos yeroo isaa kabajee seenuu qaba. Yeroo isaa kabajuu qaba. Macaafa qulqulluu kana harka isaa irraa bu'uu hin qabu. Dubbiin jireenyaa kun harka isaa irraa bu'uu hin qabu. Macaafa qulqulluu kana ga'ee keetti ba'uu qabda. Yeroo keetti ba'uu qabda. Bagziyaachiin maxxaqama allebbin. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaa ga'eetti fayyadamuun akka nurra jiru, yerootti fayyadamuun akka nurra jiru, yeroo hojjechuun nu malaatti hojjechuu, yeroo deemuun nu malaatti deemuu, yeroo taa'uun nu malaatti taa'uu, wanti hunduu yeroo qaba kan jedhu macaafa lallabaa boqonnaa 3 keessa jira. Gadduu yeroo qaba, gammaduu yeroo qaba, faarfachuu yeroo qaba, yerootti fayyadamuudha. Yeroon namoota baay'ee gatte. Yerootti milkaa'uun si malaatti milkaa'uun, yerootti ce'uun si malaatti ce'uun, yerootti tarkaanfachuun si malaatti tarkaanfachuun dirqama kee akka ta'e hin dagatiin. Yeroo isaatti namni hin fayyadamne hin bu'a. Yeroo isaatti namni hin fayyadamne hin gadda. Yeroo sii kennametti hojjedhu. Waaqayyo yeroo isaatti nama uume. Waaqayyo yeroo isaatti bishaan uume. Waaqayyo yeroo isaatti lafa uume. Waaqayyo yeroo isaatti boqote. Guyyoota 6 hojjetee gaafa 7ffaa boqote. Inni boqote. Yeroo namoonni waaqayyoof hojjetan, waaqayyo immoo ayyaana kenna jechuun barbaada. Laabboleessa koo kana dhageessu. Yeroo keetti hojjettu, yeroo siif kennametti hojjettu, daqiiqaa siif kennametti hojjettu, hin dogoggoriin. Yeroo qaba wanti hunduu. Ijji kee kun amma inni ilaalaa jiru kun yeroo ni dadhabu jira. Gurri kee amma dhagaa jiru kun yeroo ni dadhabu jira. Yeroo waaqayyootti fayyadame. Sa'aatii waaqoo si waametti jalaa hawwaadhu. Guyyaa waaqoo si waametti jalaa hawwaadhu. Ga'ee kee beeki. Yeroo waaqayyoo beeki. Galatoo si haa eebbisu gooftaan.